Hordoftoota Oromoo Computer School akkam nagaa keessan jirtu har'a introduction to computer qabadheessanii dhiyaadhee jira. Introduction to computer keessatti hiikaa kompiitaraa fi fiizikaala kompiitaraa kompiitarri fiizikaalawwan kanneen akkamiin qaba yookiin qaamota kompiitaraa kan jedhaman warra qaama alaa irratti argaman jechuudha. Isa waliin ilaallaa amma dhumaatitti hordofa. What is computer? Jalqaba irratti hiikaa kompiitaraa beekuu qabna jechuudha. Namoonni basic skill computer hin qabneef jalqaba irratti computer jechuun maal jechuudha? What is a computer? Computer jechuun maashina dataa tokko manipulate gochuudhaaf yookiin dataa tokko process gochuudhaaf nu tajaajilu jechuudha. Akka ajajametti jechuudha. Computer is a machine that manipulates data according to list of instruction. Akka ajajame tokkotti data manipulate gochuudhaaf kan nu tajaajilu jechuudha. Kana jechuun kompiitarri tokko yoo ajajame qofa data process godha jechuudha yookiin yoo ajajame qofa hojjeta. Kana jechuun kompiitarri instruction eeggata jechuudha. Baazii kompiitarri akkuma nama ajajaan kan hojjetu waan nu ajajne display nu godha. Hiikan inni lammaffaan immoo kompiitara akkamitti akka hiikan division isaa computer is a device capable of performing computation and making logical decision at speed millions and even billions times faster than human being can. Kana jechuun kompiitara jechuun meeshaa ta'ee meeshaa diishinii tokko loojikaalii yookiin ajaja instructionii ajajame tokko irratti hundaa'ee murtee kennuu danda'u yookiin gara hojiitti hiiku jechuudha. Kanaan saffisa namaa baay'ee nama caala jechuudha. Kana jechuun sadarkaa miliyoonaa fi sadarkaa biliyoonatti nama caala saffisaan ispiidii guddaadhaan diishinii kenna yookiin murtee kenna yookiin gara hojiitti hiika jechuudha. Ajaja ajajame tokko inni kun divisionii kompiitaraati. Akka sadaffaa irratti immoo computer is an electronic machine which is used for data processing. Kunis hiika isaanii hedduu waluma fakkaata data processing gochuudhaaf yookiin data input ta'e tokko process godhaa isaan booda output godha jechuudha. Baazii computer system sadii yookiin sirna sadii keessa dabarsa jechuudha. Akkuma digestive systemiin human being yookiin kan beeladootas ta'e input, process fi output qaban jechuudha. Computeris input, process fi output qaba jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa dataan tokko gara kompiitaraatti barreeffamu input ta'a. Gaafa wanti barreeffame sun gara hojiitti hiikamee result isaa immoo display nu ta'u output ta'a jechuudha. Yeroo dataa sun immoo hojiitti hiikkatu yookiin iddoon itti execute ta'u sun immoo data processing jedhama yookiin process jedhama jechuudha. Kanaafuu computer input, process fi output qaba jechuudha. The output which comes after processing data through computer is known as information. Kana jechuun namni tokko result barbaadetti computer kan fayyadamu. Fakkeenyaaf computer fayyadamte 2 + 2 = jettee gaafa galchite computerri isa execute godhee 4 yookiin 4 jedhee display si godha. Lakkoo yookiin result natti dhumarratti argatte arfassoon information jedhama jechuudha. Inni kun divisionii kompiitaraati jechuudha yookiin kompiitarri haala kanaan hiikamee jira. Tarii namoonni basic kompiitarii kana dura qabdan tarii isinii salphachuu danda'a. Warri immoo bifa haaraadhaan ganaa waa'ee basic skill kompiitaraan qabaanne tokko ofiif fayyada waan ta'eef sirriitti hordofaa. Amma immoo itti aansinee fiizikaalii yookiin qaamota kompiitaraa waliin ilaalla. Qaamni kompiitaraa isa kanneenidha. Inni kun deeskitooppii jedhama. Kompiitarri gosa hedduutu jira. Isaan keessaa tokko deeskitooppiidha. Inni kan biraa personal computeridha. Notebookii warri jedhaman gosoonni biraa hin jiru. Notepaadii fa'aa warra akkas jedhaman kunniin hin jiru. Inni kun totaalitti deeskitooppii jedhama. Deeskitooppii fi personal computer yookiin PC garaagarummaa isaa PC namni iddoodhaa iddootti fudhatee socho'uu danda'a. Deeskitooppii garuu iddoodhaa iddootti fudhatee socho'uu hin dandeechu jechuun ibsaadhaan hojjeta jechuudha. Kallattii ibsaadhaan onlaayinii ibsaatti connect ta'ee hojjeta. Personal computeriin garuu ibsaa chaarjeeffatee yookiin kuufatee iddoo barbaadetti hojjeta jechuudha. Kanaafuu nuti harka waliin ilaallu deeskitooppiidha. Inni kun deeskitooppii jedhama. Guutumaan asitti argamu kun qaamota alaa deeskitooppiiti. Qaamota ala isaatti mul'atan jechuudha malee warri keessaa inside isaanii wantoota hedduutu jira. Wantoota output yookiin gara alaatti argaman keessaa kinoo ishee tana asii eegalamee monitor kan jentu. Monitoriin tuni guutummaa ishii meeshaa tanaa jechuudha. Guutummaa meeshaa tanaa monitor jedhama.
baay'ee iskiriinii fi monitarii yeroo hedduu wal fakkaatanii nama rakkisu. Iskiriinii akkuma bilbila keenya irratti beeknu ishee daawwitii ishee tana qofa jechuudha. Ishee waa dispilee nu gochuudhaaf ishee iddootti waa ilaallu tana qofa. Monitara jechuun garuu meeshaa kana isa duuba isaa kanas dabalatee guutummaa isaa dabalatee monitarii jedhama. Iskiriinii jechuun garuu ishee tana qofa. Ishee daawwitii tana qofa jechuudha. Inni kan biraa immoo ispiikariidha. Ispiikariin ishee tana. Ispiikariin baay'ee kophaatti kompiitaraan addatti bahee hojjechuu danda'a jechuudha. Kana jechuun ispiikarii jechuun isuma ittiin muuziqaawwan garaagaraa ittiin taphachiisan kana jechuudha. Innis sababni isaa kompiitararraa fuudhee taphachiisa waan ta'eef kutaa kompiitaraa keessatti ramadama jechuudha. Ispiikariin tarii namoonni hedduun beektu ispiikarii jedhaman kun jechuudha yookiin aawutpuutiidhaaf tajaajila meeshaa tokko rizaaltii kompiitarri piroosesii godhe tokko aawutpuut godhee gara namoota dhaggeeffataniitti waan dhiyeessuuf jechuudha. Inni kan biraa kiiboordiidha. Kiiboordiin ishee tana guutummaa ishee tanaati. Kiiboordii jechuun yoo karaaktarii tokko input gochuudhaan tajaajilu yookiin numerikaalii tokko jechuudha. Gaafa gara kompiitaraatti galchinu barreessinee input gochuudhaaf nu tajaajila. Inni kan biraa maawuziin ishee tanaadha. Isheen ayikanii kompiitararra yookiin iskiriinii keenyarra olii gadi sochoosuudhaan nu tajaajila jechuudha. Maawuzii tana gaafa asii sochoonne ayikanii kan biraa immoo asii iskiriinii tanarra sochooti jechuudha. Iskiriinii kanarra kan sochootu sun inistiraashinii asii nuyi maawuzii tana fayyadamne ajajne eksekuut nu gooti yookiin gara hojiitti nu hiikti jechuudha. Fakkeenyaaf baay'ee maawuziin tun leefti fi raayitii qabdi jechuudha. Leefti gaafa tutte ajaja biraa si raawwatti, raayitii gaafa tuttas ajaja biraa si raawwatti jechuudha. Walumaa galatti isheen tun maawuzii jedhamti jechuudha. Gara itti aanutti gaafa dhumnu immoo inni kun siistem yuunitii jedhama. Siistem yuunitii jechuun isa kanaadha. Siistem yuunitii jechuun baay'ee kutaa kompiitara hedduu kan of keessaa qabu jechuudha. Kompiitara siistem yuunitii malee socho'uu hin danda'u. Sababni isaa inni kun sammuu kompiitaraa kan jedhamu CPU of keessatti hammatee jira. Kana malees wantoota akka simuus baatirii, miimoorii yookiin haardi diiskiiwwan wantoota hedduu isaanii as keessa jiru jechuudha. Wantoota as keessatti hojjetamantu monitarii kana yookiin iskiriinii kanatti dispilee ta'a jechuudha. Inni kiiboordiin kunis gaafa waa barreessinu asirratti inistiraashinii isaa asuufaa inistiraashiniin sun asitti eksekuut ta'e asirratti dispilee ta'a jechuudha. Kana jechuun inni kun siistem yuunitii jedhama jechuudha. Siistem yuunitiin kun paawarii of keessaa qaba, ibsaa of keessaa qaba jechuudha. Iddoo itti ibsaa kuufatu kan of keessaa qabudha. Guutummaatti kutaan kompiitaraa har'aaf qabanne kanaadha. Kutaa itti aanutti immoo wanta biraa qabadhee isinii dhiyaadha yookiin kutaa lammaffaa irratti beezik kompiitara iskiiliidhaaf kan tajaajila jedhe qabadhee isinii dhiyaadha. Oroo kompiitara iskuulii sabiskiraayib godhaa, laayik sheer godhaa, galatooma.